waan maanin balleessin tokko balleessite naan jedha yookaan marqa yooniin ani marqillee marqi siin bareedu naan jedhee sheetaan itti ka'ee marqallee lafatti gannaku kana laaluun fedhu marqallee lafatti gadda boolaa beekta lafatti gannaqa waan akkasii inni marahamayyee osoo tarka keetiin nyaachiftu inni waan akkasii godha. Hin godha marqa kana hunoo fuudhee distiin lafatti gannaqanii gaadhii wallahi balxaa jedhee marqi kun gaara kana muluu wal gaya gaafas yaani aaree jira akkasuma anillee onneen tiyya cabte kaaguma inni marqa gannaqusan onneen dubartii haguma san cabxi dhiirri waa tokko balleessaa argina. She live in Europe. Nama jibbisiisa wanni laaqa kuni manni hundinuu barbadaa'ee anatu dhiqeef malee mana isaa wallaa kan inni marqa itti lamboobee jedhe akka nama dhoqqee dibuudhu. Adeemni marqa mana ofii keessa gannaqee hin galtu haa haru lammuu deebee gadi naquu bar gowwamatiin ati laana gorsu gorsu. Gizeenni akkasi lafa gadi maxxanseessa makan kee fudhadhu gara mana keetiitti galii. Gaafa kan ofiifuu hara. Akkas ture wallaahi guyyaa sanaanii wallaahi obsee fi jalaa xaragee wallaahi oodarra xaragi naan jedhe natti asiin siqiri xaragi. Albeeta nan akkasin jirre naan jedhe akkasitti akkas jedhu san sodaadde iyyuu ani biraa deemu ka'ee oguun albee waa albee keessa gahu albeedhaan akkasin jirre albee narraa fagaadhu harkaanan tuqin naan jedhe akka gaafsan gaafa akkasii jinniin itti ka'e albeedhaan nan deemu. Hay rahmaatu ableen guyyaa takka sodaachifteemi? Gaafa wal qabne tokko jechuudha gaafa ani waa ciru jira inni dhufeetini maali uff jetta naan jedhee maanam yaadu nama yaanne jira maal huufin jenne ani garaa qaba namni garaa qabu hin dadhaba hin beektu ati namaati maaliif eeshi maaf na wajji ciisi eegaa kan dadhabuun feene na wajjin ciisin kanaas na dadhabsiisin dhiis siitu na dadhabsiisaara waan ta'eef jedhee dubartiin ni dadhabdi gaafa garaa godhatte gaafa dhiira wajji ciisti akkasumaami ati dubartii tana simbirree see taate dubartii tana jedheen simbirree yookaan horii miti aniin tun hin dadhabedheen ani simbirree miti kanaafuu uf jechuun dadhabu jedheen simbirreen uf hin jettu qil jetti ala deemte saniifuu allukkuu miti takkiiti tan uf jechuu dadhabuuf uf jechuun an dhoorgini abbaa kiyya jedheen ani afumaa ofitti qabii ani nama yaaduu qabu biyya kiyya obboleeyyan tiyya yaada ummaa tiyyanii yaada wanneen ani yaadne jiru narraa dhaabbadhu jedheen please jedheen please narra dhaabbadhu jedheen narra dhaabbadhu ani amma booda waan akkanaa natti hin dubbatini ani waan fedhe ada amma garaa qabda raamaan garaa qabda amma da gara qaba hin qaba mau hin qabdu Rabbi si akan rahmaye. Dubartii Rabbi si akan no. Gara godhatu. Amin inshallah. Wallahi ani dubra lamaan qaba gurbaa tokkoon qaba. Mashallah wallahi hedduu takka ilmoo jechuun kan naa rabbiiti. Ilmoo jechuun niimaadha. Akkasimi. Warabbul kaaba. Addunyaa tanarraa waa hunda dhabee ilmaan kee qofa yoo hin qabaadde naaf ga'a. Wallahi dhugaa keeti ijoollee lama qabda. Wallahi an sadiin qaba. Mashallah bileetti ya qaalii baga rabbi si haa guddisu ammallee ila rabbi guddisee oofidha bakkaan si haa ga'u inshallah habibti tiyya ila dubbuti. Rahma intalti tiyya guddoo nama tamee kana beektaa? Ama 15. Eegin ka hangana ijoollee biraa argadhu eegin itti fuudha yoo dhiira argadhe itti fuudha. Intalti tiyya ama 15 umriin isii? Wallahi 15 taanaan dhiiroo dulloomtu hangana argadhutti hangana ijoollee biraa odoo amma argachuudha yaade odoo amma misaal jechuudha odoo dhiira wayii argachuu jedhe maal jettee taaf godhamee hundi keessa koopiliinkii godhaa taaf godhaa odummata oduun kan yookaan taadha faaxeetitti fuudhadhiis taadha faaxeetiifitii wali fuudhatee yookaan guddatteerti waan ta'eef hin dhaqqabdu dajaaji maraq lafe miila horii kana bakka wanni distii keessa kaa'anii akkasitti ciranii eegas jechuma booda immi ajaa'iba tolchitee barbareetti gootee shunkurtatti cirtee
akkasitti anqolallaatee tolchita ka akkuma nama dooro waxii tolchuu oduu tokkotti yaa subhaanallah. Maali nyaatan? Biddeena nyaatta eegasi. Nyaata Suudaanitti nyaachise. Laa nyaata Suudaanitti miti. Kawaariin kun bar Oromoo keessa illee ni jira garuu an kawaarii jedhe inni anaanuyyuu kawaarii naan jedhe wanni kun maal jedhama afaan keessanii jenna. Kawaarii wanni naan tolchaa kun maal jedhee gaafadhe. Kawaarii naan jedhe kawaarii afaan Arabiitiin qofaan bare hunoo wanna tokko afaan Oromootiin waan jedhamu irraanfadhe waan hin jedheeyyuu. Raaman jaarsa kan nyaata garuu ni beekaa? Ni beeka ajaa'iba kana nyaata isaanii ajaa'iba kana na nyaachisee nyaadheetiin beeka. Nyaata bibbi'aa kana tolcha dhiisi kaabicii yoo dhiisi gaa waan isin jedhu qabu nyaata ni jaaladha nyaata ni tolchuu ni jaaladha. Aadaa Suudaanii maal inni? Amalan qabu. Amala sodaachisaadha malee amalli isaa. Laa nyaata ni Maanni lola? dhiisi harki isaa faxanatiidha farxinatiidhaan tolcha nyaata isaa yoo tolchu. Nyaata isaanii tolcha inni nyaata kenna hin beeku biddeena jedhan kana hin beeku yooniin an biddeena dalageen aaraa guyyarraa hin beeku waan ta'eef ka nyaata kenna hin beekumi ani shiroo kenna tolcheetu mara akkasin nyaachisa bakka garuu hin jaalata yeroo garii ni jaalata biddeena waniin an tolchu dhiyoo tana jammaree jira iyyuu tureyyuu biddeena tolchuu eegalle iyyuu in gurgurallee inni yaannee turre wanna eelee faara haaraa binnee eelee biddeena ittiin gurguranii taara ajaa'iba namaa tolchitu talafa kaanii elektirika qabdu san beeyta talafatti irratti dhiyan ta'u isii san binnee turre mana isa jirti garuu amma jechuudha adasitti eelee mana gaatan irratti hin tolcha ganaa bita jechuudha eelee guddoo bareedduu takkaan bituuf deeman amma ganaa akkuma keenyaa san ka elektirikii irra na wayyamaanii fi ani Eelee bittee mana isaati mana kan keetee taata. manuma kiyya amma mana kiyyaan jira jechuudha har'ee maaliif inni hojii deema waan ta'eef kanaaf anillee kaagana hojii eegaluu hedaa mana kiyya waliin taa'e quraanaan qaraa wanna irratti wal geennu hin jiru jechuudha wanna kana balleessite kana na nyaachistee wanni wal dhabnuuf hin jiru kana faa jira jedhe ka gaafa heerumte kanatu naan taane siin jechuu jira Bang mana kechuudha. Unnaan taane kana naa godhi siin jedhu jira akkuma ijoollee daa'ima. Garii akkasii malee lakki hundaa miti hundi akka ijoollee hin ta'u. Gariin dhiiraa isa irra guddaa akkasii fuudhu akkasiin jedhe irra guddaa akka daa'ima godhata. Akka haadha kee akka waan ati haadha isaa taate sitti godhata jechuudha. Si sodaachisa. Ayyoo siin jechuu hedduu smarti Rahma. Ayo siin jechuu ka'e bar yoo akkasii sitti qaaqee jechuudha sitti kanyisee kana naa jijjiiri kana sinaa godhe siin jedhe ayo siin jechuu ka'e maal godha moo gaafsanii as gaafinde ummaa siin jedhe ajaartii bira taree abiibtii tiyye bira taree booda ayo tuutoo dhoytaa firee gaafa san tuutoo dhoytaa kan taafi tuut kottu harma kiyyaa hodhu malee maaliif tuutoo itti godhuuf yaad bara arba kiyyaa hodhi jedheeni barana kaadhateetitti akkuma kaadhateetii hootutti hodhiin jedheeni yoo ittuma aaru jechuun hodhi jedheeni akkasitti ofirraa jallisiisee maal gootaree silaa jaarsa keeti haadha faate akkam goonaree sila jaarsa ani barkuun kijibaa miti wallahi harma hodhuun hin ta'a harma jaartii ni jira Ay, yoo harma keenoone ati ilmoon harkattu bar yoo harma hinoone hin harkattu. Biyya maal sodaata ilmoo qabdaa sida haadha ijoolleetti wayi gana heerumteetiin harrii baasu deemta moo maal sodaattan isin maa baqattan kaameraa maa baqattan. No jechuun kiyya hayyo ndaabuyyoo inni hinoone ilmoon daattu maal jechuu? Iyo inni harma hinoone harma kee harkaan hin qabanne eessa argatte harkaan jechuu maa sodaattarre waan kun gorsaan jenne okay hayyee sorry dhoyfatiin ati harma kee ni dhoyfatta abbaa manaa kee ni dhoyfatta odoo ilmoo qabdu kanallee gaafa duraati irraa ol isin qabatii ilmoota akka gasiin luftu garatti gasiin luftu garaa keessan teettu ilmoon Hinduuti hin dhabamteedhaan ilmoon gaafa abbaan manaa harkaan harma kee hin qaqqabatin
onne isitu dhaabbata. Onnetu gara harmaa bira jira. Onnetu harma bira jira waan ta'eef ka argaa yoo inni qabate onnee ta'e argaan onneedha jechuudha harma jechuu kiyyoo don ta'in onnetu harma bira jira miree onneen as keessa hin teettu. Harma biratti onnee san qabateeti onnee isii daa'ima sanii jajjabeessutti jira jechuun inni akkasii harkaan qabatee akkam jirti dhiiroo na bira jirti moo onneen isii na biraa tarte ka jedhu barbaadutti jira. Kasi. Hero Gorsaraa madagassan jaran. Dhootiin dalaganne ilma sangaran teessu. Shamarran heddummaa dhiirri deettu jedha aadaa kana rakkoon. Tanaaf. Ada faatee. Rahmat eenyu kana si barsiise? Kana maa si barsiise? Situ na barsiise? Umaadiya. Situ na barsiise? No, dhugaan baana. No, dhuguma waan Aguma heerumti argite kan. Duraanin beeka. An duraanin beeka wallahi haadha faate duraanin odomaa taa'ee akkatti isin dura taa'ee taphadhu tiktokii dura wallahi wabilla akkattiin beeka mataa kii keessa mataan kii wanni dhibbaanne jiru dhara qaba mataa dhara qaba jechuudha garanaan waan dharaa godha garanaan immootu komeedii isinitti ta'a garanaan akka baraattuu godhadhaa huccuu jijjiiradhaa bakka akkasumaan garuu kiyya keessatti an jireenyi kiyya kamana keessatti ani qabu odoo tiktokiin ala ani sirriin beeku ajaa'ibatti beeku odoo mana kanatti namni dhufee na wajjin haasa'e haasaa nama guddaatiin haasaa akka ajaa'iba kanatti si wajjin taphadha jechuudha. Akka asiraa kanatti hin taphadhu hin qoosu. Lafatti hin qoosu abbaa manaa kiyyaatiin hin qoosu. Qoosuun hin qabu abbaa manaa keetiitiin waan akkanaati nama akkanaatu na dubbisee alatti dhiira akkanaatu na dubbisee ture yoo ta'etteen sitti mufata. Edaa wajjin ooltee naa galtee yoo adii yaasiin jedha. Sitti aaram uffatuuf dhiisi waan akka abbaa manaa uffatu hin jiru nama akkana na dubbise inni naan jechaa oolamee ani ittuma muffadhaa hima dagadha dubartii na dubbisa ooltii naan jedha beeki kaadhafate hin bareedu kunillee irraa garuu ani jechuun akkuma wajjin oolee wajjin bakka wajjin rafee akkasumatti seetu sitti hin fakkaatu. Ni fakkaata. Yoo haisiin jette ati jalaa callistoodhaan ati ijatee lafa qabdee deemisiin jedhe meeqa yeroo meeqa ijatee lafa kaayi deemi hin laalin nama dubartii dhiira ta'e illee hin dubbisina jettee harkaanu dhiirri waa si gaafatti bultiin ta'e akkana jedhanii si harkaa diigan booda bultiin ta'e akkanatti sii taate akkana sii taate siin jecha booda si harkaa diiguudhaaf warri ala deeman kunillee akkuma amma sooshaal miidiyaa kana ta'an jechuudha. Akkasuma si godhan jedhe ati dulle wanni hin ta'in gowwaan ta'in jedhe akka anaa kana qaruutee ta'e mana taa'anuuno yoo itti ati wajjin hojjettee galte nyaata dalagee seeraan akka dubartii islaamatitti oromtittii ta'e mana taa'ee qajeela nunoo waan nyaata gaarii marqa godhee yookaan immoo biddeen dalagee yookaan paastaa dalagee waan gaarii kana nyaachisaa oolu hunoo harka kiyyaa nyaachisa sanuyyuu hin nyaatu harka ofiitti mati jedhee hin nyaatu. Mobaayilii malee naquban qabu. Maaliif? Mobaayilii qofa laala abaarsa. Jaarsa mobaayilii malee qofa sin kunne. Atiitu ati nyaata nyaachifta. Subhanallah maal godhare haadha faatee sila rabbiin natti kenne maal godhare yaali naan jedhe rabbiin yaalaa nuun jedhe waan isin hin ta'in tokkoo fi waan isin ta'e tokko yoo qajeele ima yaalati sodaa obsaati obsaan. Dabarsaati yoo obsa san dadhabdanii fixattan ofirraa biraa deemaa rabbiin malee rabbiin cadhisaa akkanuma biraa deemaa maal godhaan jenne akkasii bira ijibbaata godhaa jira jechuudha. Amma akka kiyyatti aniin tun diqqituudha garuu isa gadi aniin tun haadha isaatiif itti harkaa jedhee jala fiigaa bakkuma inni dhaabatutti isa nyaachisu eebade qaanidha. Odoo inni dhaabatullee ol fuudhee nyaata bakka inni dhaabatutti nyaachisa kottu nyaadhu yoo dadhabe jechuudha. Harkaan fuudhee afaan kaabakki inni taa'utti aniin tun amma nama danda'e walii gaffi fiiguu miti dadhabadhee jira jechuudha. Odoo isa jala fiigee nyaata achitti nyaachisu alatti illee harkaan fuudhee itti fida. Qaanii mobaayilii malee nallaalu maal akkam godhare nalaali jedheen mobaayilii laali na fuudhi hin jenneen mobaayilii dhaadhaatitti heerumtee kaati fuutiin baran. Waa hedduun qaba waan barbaadeen qabanaan jedhe mobaayilii sana keessaa maal qabdenna.
akkuma ijoollee TikTok irratti amma dhiyoo tananiin gaddaa namitti takka gadhiisanii turan beeytani TikTok irratti isiin sunillee abbaan mana isii akkatti qaargee ture. Ati uffata akkamii uffattee mana keessaa foo deddeemta halkan oo akkamii uffattee rafte? Uffata hirribaa naa bitaa miira innillee naa bitee mana naa kaa'ee jira inni hin dirradha. Viidiyoo suuraa baay'ee. Wallahi miti dhiirri nama dhiirri biyya kana keessa ture sanu waan inni dalage hin beeku asiin dur waan inni keessa ture hin beeku ani mootu waa hedduu keessa hin turre akka isaa yookaan waan balleessine waan takkaa hidhamee hin beeku takkaa nama natti koottoo dheeni na bira rafin jenneen takkaa dhiiran haraamii wajjin hin deemne dhiirri ufumaa na barbaadan jechuudha balleessadhaaf na barbaadan dubartii balleessuudhaaf dhiirri ala keessa deemanillee arkite hindidaan gaafa isaan na tuqan poolisni ni argani poolisni dhufanii qaban jechuu dhiira gaafa na bira argan dhiirri hukumaa sirra barbaadanii poolisni akkasii qaban dhufanii. Osootni manneen poolisii akkuma dhufee sanidha. Ana na jaalata warri poolisaa gootummaa kiyya jetii arganii akkanaan hin feene nama kana hin fedhu maal sirraa fedha maal sitti sissiqa ati mootu hin feetu miti fedhaa jirtu irraa siqu jirtan irraa siqechaa jettaanii hir'asi argina. Bakka hundattuu si eegu jirra nuti situ nama hundumaa tiisu jirradhani kanaafuu dirqama Awurooppaa keessatti ijoollee meeqaan du'aa irra ga'e jedhanii wal ajjeessanii jaalallee wal godhatanii biyya kana hin ajjeessanii biraa deeman awwaalaniidha sanu dubartii dhiirti biyya Awurooppaa kanatti akkas godhan meeqa mee laala sooshaal miidiyaa seenatii bakka googilee seena barreessaa yuutuubillee hin jiran ijoollee meeqa akka du'anii ala dhabamanii footoo kaasanii gadhiisan jechuudha. Dhiiraatu ajjeesa mon dhiiraatu ajjeesa. Dhiirummaa bakka akkasii fuudhee kanatu fuudhee ajjeesee dubartii kana laggateedha. Aluma kaayetiin bakka namni hin agarreetti gate awwaalee namni wayii barbaadee arga. Poolisni barbaadee akka tasaa reeffa wayii alatti arga. Wayii na dubartii wayiitu asitti du'edhanii boo'ichitti donni jedhanii akka viidiyoo waraabanii gadhiisan subhaanallaa reeffuma ka du'ee ka meeqa ture. Kan ji'a meeqa ture ka waggaa meeqa taa'e faatu jira jechuudha reeffi haala keessa. Garuu ani takka haala keessatti reeffa alaalee harkee hin beeku garuu miidiyaa irratti nan arga Awurooppaa keessa akka ta'e biyya an jiru tana jechuudha magaalaa tana keessatti. Kanaaf hin sodaadha amma mucaa kun oduu ajjeese yoo nan sodaadha biraan deddeema mana kiyya dhufee akkatti mana kiyya taa'uu naa wayya malee isa biratti taa'ee yeroo hunda waa balleessite waan ani hin balleessin tokko balleessite naan jedha yookaan marqa yooniin ani marqillee marqisiin bareedu naan jedhee sheexaan itti ka'ee